baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo 2017 geessan. Kunis aadaa keessa jiraanne keessas dabarre bakka dhaqne hundatti irraanfatamuu hin dandeenyedha jechuudha. Yeroo waa'ee guyyaa kanaa yaannu guyyaa sana qofaa miti waan walii yaannu qabna. Dirree itti wal geenya yaadannu, lagatti walitti dhufnee daakne yookaan miiccanne yookaan itti of qoqopheessinee guyyaa sanaa fi itti hiriira gallee jalqaba isaa eeggannu yaadan. Gaarota bakkoota godhanne hundatti nu marsanii taa'an yaadan. Waardiyaa keenya qarreerra jirtu yaadan. Shamarran keenya dargaggoo keenya qawwee isaanii lafa kaa'anii boqqolloo feddagan yaadanna. Isa horii shuummootti daballu barbaacha bahee dhufe moon dhufne jennee wal gaafannu yaadannaa jechaadha. Kanaaf guyyaa kana isa qofaa guyyicha qofaa yoo kaafne gamas biyya keenyatti ummata keenyatti deebinee waan yaadannu nu jalaa dhoksaa jechaadha. Waan ani isiniin amma jedhe kana malee guyyaa kana humna ittisa biyyaa naannoo dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo taate keessatti dardara maanguddoo dachii isaanii qotataa hidhatanii humna keenya maddii dhaabbatanii lolaa turan kan qophii sana irratti bareedanii wal gurmeessanii dhufanii hirmaatan kan gariin isaanii har'a hin jirre nutti dhufuu jechaadha. Isaan kana hunda kan hin kaasuu fi waan seenaa durii waggaa meeqa dura darbeenii jiraachuu keessa jiraachuu ituun ta'in seenaa sanatu seenaa har'a nu gootomsee ummata keenyaaf fakkii ta'ee kakaasee bakka inni har'a jiruun ga'e waan ta'eef jechaadha. Akkasittiin ilaala'ani. Waan har'a arginu kun hundumtuu waan sanaan walitti qabatee as ga'eedha jechaadha. Waan lagoota xixiqqoo hammuman irraa yaadadhu yoon kaase Qaaley, Gaaleettii, Jalloo, Raaree Adamboruu, Raammees isaan kana keessatti ta'an hundi isaanii waan har'a deemaa jiruuf ta'aa jiruuf illee fakkii ta'u. Raaree Adamboritti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa kabajnu Arsii Diida'arraa, Gololcharraa maanguddoonni keenya dhufan. Baalee Harree Kololorraa maanguddoonni keenya maanguddoota bakka bu'anii dhufan. Harargeen achumayyuutii achirraas akkasuma dhufan. Seenaa qaba, hundi isaaniiyyuu seenaa qaba. Waltajjiitti walitti dhufnedha. Isa caalaa immoo waltajjii warri bar'een gaddaa waliin gammannee dhiichifnee kaanis badhaasame baran ammoo wareegamanii nu gidduu hir'atanii isaanii yaadanna. Maayyirratti kana hunda yaadanneetu isa caaluuf immoo hamilee ho'itu jabduudhaan qophoofna jechaadha. Kanaaf guyyaa kana yaadanna. Guyyaa kana akkasitti beekna. Lolachaa of tiksaa qophii keenya of biratti qabannee diina dhufu dura dhaabbachuuf gammadaa loluu gammadaa dura dhaabbachuuf qophii taanee achi wali dhufnaa jechaadha. Waraana bilisummaa Oromoos guyyaa woboos akkasitti yaadanna. Kanaan wal qabatee ilmaan Oromoo lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne kennuudhaaf goleelee adda addaa irraa bahanii akka durii akka kaleessaa ta'uu baatullee biyya keenyaaf falmanna jedhanii bakka fedhan jiraatanillee kabajaa qabnaaf akkas hin yaadannaanis jechuu kooti. Egaa
bara haaraa baga geessan jedhe. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan onnee keenyatti aanee jiruu fi dhiyaatee jirus baga isiniin gahe jechuufin kana hunda dheeradhe dhiifamaa wajjin. Mariin keenya har'aa kun waan irratti akeekkate hanga tokko nan hubadha. Ibsa nuti qindoomina hoggana keenyaa agarsi ilaalchise baafne irratti hundeeffamee hogganoonni haaraan kaan immoo dullachitti deebi'ee filamee kan jedhu ibsi waan ba'eef ibsi sun maalii atoo maaliin itti deebitee maalnuu qabattee dhufte immoo kan jedhu hubachuu kan barbaaddan natti fakkaateen isa sanarraa hamma dandeettii kootii hamma barbaachisaas ta'e yaada wal jijjiirrachuufin asitti argame. Isa tiseenuu kiyya dura garuu gabaabduu dhumtii amni deemnee as geenya kun maal fakkaate oon jedhe na hifattu natti hin fakkaatu yookaan nan hifattan jedhanii abdadha. Akkuma hundi keessanuu beektan sabni Oromoo erga gaafa sirni bittaa alagaa irratti kufeetii guyyaan taa'ee hin jiru. Bakka jirutti falmateera, wareegas kafaleera. Qabsoo hidhannootiinis gama siyaasaatiinis. Haa ta'u malee qabsoon keenya kuni bakkoota adda addaatti sadarkaa adda addaatti deemaa waan tureef wal dhuunfataa hin turre, handhuurawaas hin turre. Kanaafuu dingataa'ummaa haalli kun uume qabsoon ka'ee dhaamuu kun irra aanuun kan danda'amu yoo jaarmiyaadhaan gurmoofne kan jedhuun dhaloonni adda bilisummaa Oromoo argame. Dhalatuun dhaaba kanaa miixuunsaa guddaa ture. Mootummaan biyya keenya harkaa qabu warri immoo isa dhaaluudhaaf maqaa jaarmiyaa adda addaatiin ijaaraman hundi isaanii qacaluma isaa qacalee isaa daa'ima xiqqoo ajjeesuuf itti bobba'an. Waan nama dhibu garuu warra akkasii kun waan gaafas jedhan har'a waggaa 40 booda yeroon dhaga'u tokko ta'ee arguu kiyyadha jechuudha. Wal fakkaata tokkodhas. Sun akka ta'etti irra aanameeti gaa adda bilisummaa Oromoo kun maqaanis tattaaffiidhaanis ifa ba'aa dhufe. Argamiinsi kuni dhalanni dhaaba kanaa kun dhalootni dhaaba kanaa kun waltajjii tokkotti walitti nu qabe kan jedhu qaba. Qabsoo kanas dingataa'ummaa keessaa baase. Waltajjii tokkotti walitti nu qabe yeroo jennu bahaa, dhihaa, kaabaa, kibbaa Oromummaa qofaan akka walii wajjin biyya keenya falmannu nu taasise. Gaaffii dhumti nuti kaaneef ummanni keenyatti miidhame jennu kun maal inni nuufi nuti gaaffiin nuti mootummaa Itoophiyaa irraa qabnus maali gaaffii jedhu kan hawaasa keenya keessatti warra waa beekuuf gidduutti dhimma mormisiisaa falamsiisaa ta'ee hiika adda addaa qabaataa ture xaliilchee nu dura kaa'e. Sagantaadhuma baay'een keessan as keessa jirtan beektan isa dubbisanii isa baranii
qabsoo firmaachuun dirqama isinitti ta'aa ture hunda keenyattu dabaree keenyatti hunda keenyattu ta'e sana as baasee jira. Milkii kana walitti nu sassaabe yeroo jennu dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu baay'ee isaa isinuu ni beektu. Yeroodhaa gara yerootti ilmaan Oromoo takkeenaa ta'u lameenaa ta'u godinaalee adda addaatii qabsichatti dabalamaa dhufanii gariinuu warri walbeen warri nu biraa kufan akka jiranii ragaan isin caale jiran ittiin fakkaatu. Kan biraa qabsoon kun gaafa jalqabu fira qabaa hin qabus ture. Amma fira argate moo dhiiseen gaaffii wal nama falamsiisu eeyyee ka jedhu jira lakkii kan jedhus ni jiraata ta'a. Duuba dhibdee kana maaliin irra aannaan ofirratti irkachuudhaan qabeenya ummata keenyaa dandeettii isaan irkachuu kan jedhu akkuma hundi keessanuu quba qabdanitti ituu ummanni Oromoo hin jiru ta'eeti amma yeroo as teenyee ilaallu ummanni hiyyeessi sun waan ijoollee isaatiif waggaatti boollatti galfate walakkaa isaa qooddannee hanga guyyaa qabsoon sun yeroo isaatiin qabsoon kun bakka geenye tokko ga'e sanatti nu jiraachisee jechaadha. Kun bakka hundatti bakka qabsoon kun socho'ee godhetti kan mul'atedha. Egaa qabsoon kun bifa kanaan akkasitti bifa qabachaa dhufee qabsoo hidhannootti seename. Qabsoon hidhannoo kun maaliif barbaachise? Nama lola feen nama lola malee hin jiraan taaneetu ummata biraatti dabrinee cabsineetu biyyarraa fudhanna jenneetu tokkoon iyyuu miti. Alagaa manatti nutti dhufee qeetti nutti dhufee abbaa nutti ta'e qabeenya keenyarraa nu lage aadaa keenyarraa nu lage afaan nu kaamsee afaan keenya nu lage sana ofirraa qolatuuf. Kun immoo mirga uumaadhaan qabnu mirga yoo ija addunyaatiin isaa haasofne addunyaan akka heera mirga uumaa namaa hundaa ta'etti beekudha jechaadha. Egaa qabsoo hidhannootti seenuuni qabsoo sadarkaa olaanaati. Ummatni filmaata biraa hin qabne kan itti seenudha. Gaafa nuti seennu sanatti warri eegalanis lakkoofsaan muraasa. Yeroo baay'ee waan tokko tokkoon dhageenya hundi keenya. Diyaaspooraan maal keessa jirti baqataan waan taruun qabu jedhan. Isallee yeroo baay'ee gaaffii jalan kaa'a. Ilamoo Qilxuu biyya isaatii baqatee biyya ollaa taa'urraati Oromiyaatti seenee hiriyoota isaa wajjin qabsoo hidhannoo gurmeessee rasaasa ishee duraa rukutee jechaadha maqaa adda bilisummaa Oromooti. Kuni maali fide fuulduree qabsoo Oromoo bifa biraa garanni itti deemu akeekee jechaadha. Haa ta'u qabsoon hundi gufuu qaba. Wanti hundi akka fedhanitti fiixan bahu sunisitu hin ta'in hafe. Irra deebi'ee qabsoon kun eegaluuf bara 1976 eeguu qaba ture. Bara jaarraa abbaa gadaaf mul'is deebi'an biyyatti seenanii jalqabu. Egaa kana hunda kan hin kaasee fi eessaa kaanedha. Wanti kun yeroo gad dhaabbatutti maal qabna? Ummata keenya qabna. Kabiraa'u maal qabna? Sabummaa keenya sabboonummaa qabna. Of kenniinsati jira.
isa kana qofa galaafanneetu itti seenne. Egaa sana booda jireenya ture akka itti jiraatame hundi keessan ni beektu jechaadha. yeroo hundumaa kan bakka dhanneettuu dagatuun hin qabne hunda keenya mata mataatti kan caalu ummata keenyaa fi jaarmiyaa kanadha jecha. Waan nuti adda bilisummaa Oromoo beeknu sun fakkaatu fakkaanna malee uumaa Waaqayyo akkasumatti Rabbi achi keessatti qulqulluudhuma homaa daba tokko hin qabne hammeenya hin qabne godhee nu uume miti. Ummata keenyaa fi jaarmiyaa hafuura inni itti ijaaramee ture sanadha kan jedhuun qabaani. Egaa sana keessa dabar lafa xiqqoo tokko kaanee bakka baay'ee geenye. Lafa xiqqoo sanaa baanee bakka baay'ee geenye kan ammoo fedhiin ummata keenyaa hamileen isaa tokko ture. Adda bilisummaa Oromoo yeroo ka'utti bakka hunda dhaqqabuuf tattaafate. Fakkii tokkoon isin hima. Yeroo obboleeyyan keenya Baaleerraa qabsoo hidhannoo gaggeessuuf jeneraal Waaqoo guutuun durfamanii Somaaliyaa gargaarsarraa argatuuf deemanis gargaarsa argatanii deebi'an. Humnumti isaanii wajjin ture humni tokko baddaa Baalee keessa ture. Haji Abdullahi Ganamoon ka durfamu. Yeroo sanatti humni yeroo sana karaa bahaasaa ta'u karaa dhihaa Somaaliyaan bobba'e humna Oromoo kana dantaa mataa isee babal'ifannoo lafaaf qabdutti dhimma bahuudhaaf barbaachase waan quba qabaniif Haji Abdullahin miseensota keenya hoogganoota keenya dabalatee waraanuma maqaa Somaalee Abboo jedhu socho'u keessa dhoksanii akka isaan waraana sana jijjiiranii hawwii Somaaleen kun fashaluu danda'uu fi adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'u gochuuf waan guddaa hojjetan. Miseensota kana keessaa har'a hooggana adda bilisummaa Oromoo sadarkaa koree hojii raawwachiistuu kan ture jaalli tokko Swiidin jira. Jaal Duulaa Bosonaa mana hidhaatti dirqama hojiitiif deemee wareegame. Jaal Murataan firumti Haji Abdullahi Ganamoo achirraa achi ture. Jaal Gazuu Bantii miseensa gumii sabaa kan ture achuma waraana sana keessa gadab turan. Yooni lafa sana turu sirriitti yaadachuu baadhee dhiifama naa godha. Jaallan kun maanguddoo kanaan waraana maanguddoo kana durfamu kana keessa turanii basaasota Somaaleetiin adamfamaa ba'anii gaafa rakkatu nama itti godhanii lafa sanaa baasanii akka isaan dhufanii waraana bilisummaa Oromootti makaman taasisanii jecha. Kana kaniin kaaseef jihaa hundaan dhaabni kun hammamuu xiqqaa ta'u karaa adda addaatiin tattaaffii adda addaa godhe. Kun akkasiin turree kun yeroo isaan turree kun maal jedhanii namoonni baay'ee xiinxaluu danda'u. Garuu fedhinnaan diina kana falmanii falmaadhaan dura dhaabbachuu hamma nuti beennuu ol ture jechuu danda'ama. 1974 keessa Jeneraal Taaddasee Birruu akka warri Habashaa odeessanitti lafa deeffachuudhaaf miti kan karaa meettaa roobii jaallan isaanii qabatanii bobba'aniif hin milkoofne. Garuu yaadichi maal inni kan jedhu yoo fudhanne mirguma ummata kana falmuu fi deemee
booda kan maqaa dhaaba kanaatiin as bahe qabsoo hidhannoo deemuu jalqabee fi walitti hidhataa ture jechaadha. Egaa jaallan kana keessa gaa dhaabni sun karaa hidhannootiin gad of utubee biyya keessatti of utubee gama poolitikaatiinis gama dippiloomaasiitiinis tattaaffii gochuu itti fufee jechaadha. Akkuma humni dabalamaa jabaachaa dhufuunis rakkoonis akkasuma waliin dhufaa jechaadha. Humna kana erga humnatti bahame qabsoon inni magaalaa ture dhumateera. Garuu gaafa qabsoon dirreetti miila dhaabbachaa dhufu Somaaliyaan mootummaan Ziyaad Baree lafa keenya walakkaa biyya keenya fudhachuuf aggaammatee bobbaalee adda addaa godhe. Nu wajjinis dura dhaabbannoo hedduu keessa seene. Itti bahin isaa kun maal ta'e? Godinaalee keenya hundaa keessattuu humni keenya tokko ilmaan keenya humna sana keessa turan waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Hidhannoon alagaan haajaa biraatiif godhe waraana bilisummaa Oromootu hidhate. Kan isin ajaa'ibu erga Sumaaleen ari'amtee baate booddeellee hidhannoon ummanni keenya gaara galbiifaatti awwaale maalitti awwaale dhaqqabanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhachuu dhaqqabeera. Jaallan naannoo kanatti ramadamanii hojjetaa turan seenaadhuma beekanidha jecha. Waan kana ituun keessaan bahin duulli har'a wayyaaniin geggerame Qumbii keessatti, Baalee keessatti, gadi Booranatti deemaa jiru kuni sagantaadhuma Ziyaad Baree keessa lafa kaa'e dhaloonni isaa kan nafa isaa warri ta'an hojiitti kaa jiru jechaadha. Haaraa miti. Lafta kana hunda laalaa. Kaartaa isaan gaafas lafa kaayyatan yoo ilaaltanii fi garatti qixa duullamma deemaa jiru yoo argitan tokkumadha. Dhiyeenya kana natti fakkaata Gursumittis achi ce'aniiru. Sun karaa Eltiree jedhamtu irra bobba'aa ture. Waraanni Eltiree jedhamuu fi Hurriyaal jedhamutti bobba'aa turedha jechaadha. Sarar kun lafa bobbaa keenyaas ture. Gadi deebina karaa Booranaa achi deemna. Naannoleen lafti keenya kun hundumtu kan gaafas taa'edha. Waan kaleessa taa'e sanarratti hundeeffamaniitu warri wayyaanee guddaanuu xiqqaachuu danda'a akkuma mataan isaanii muummichi ministeera isaanii durii jedhetti Oromoo xiqqeessina jedhaniitti jiru jechaadha. Egaa haasaa kana kan kanaattiin gudunfuudhaa fi har'as akkuma kaleessa miseensa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo taanee daangaa kana fi jireenya keenyaafis ittisaa baanetti ummanni keenya waan qabuun ofirraa ittisaa jira naannoo kana keessatti. Akka laalcha kiyyaatti, akka hubannoota kiyyaatti ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo baranaa kabajaa isaaniitiif ooluu qaba. Ka yaadatamuu qaban isaan kaleessa waliin dura dhaabbanne turre. Lola Qumbiitti warra gosa Ogaaden tokko wajjin deemsifame tokko tarii irraanfattan ta'a gariin keessa warri beektan jechuudhaaf hin jedhe. Reersee adii wajjin lola godhame ni yaadan. Kun akkasumatti ka'eedhuma nama ummata walii wajjin jiraatu jibburraa ka dhufe miti.
akeeka waan biraa kan namaa barbaachuurra dhufe miti. Waliin dheedu, waliin jiraatu, guyyaa tokko namni itti bu'ee hin beeku. Garuu sagantaa tokkotu jira. Sagantaa kana duradha kan dhaabban. Sagantaan kun warra gaala oofuun jalqabama. Gadi fiiqii gadi jalqaba. Qumbii jala ba'a. Raammisiin ce'a. Bookee xiqqoo fi bookee xiqqoorra ba'a. Dhungata ce'a. Achirraatii labu keessa ba'ee gara bordoddeetti ol deema karaan kun. Kuni waan dhawaatumaan dhufe gaalli dhibbi yoo dhufe warra lama ta'e warra 3 4 5 ta'e yoo dhufe warra tokko dhiisaa achi darbee warra tokko dhiisaa darbaa jechaadha. Gaadiinni socho'ii sagantaa kanaan dura ture sanatti dhimma bahaa jira. Fuula dachii keenyaa balleessaa jira. Kanaafini ummatoonni loloota deemaa jiran nu dhageenyeerra. Lolonni deemaa jiran ummataan deemaa jiran ittisaa kuni kaleessas waan ofiin argineef ummati kunis immoo akka inni itti falmaa jiru waan beeknuuf yaadannoon kasaanii kabajaan kasaanii goototni isaanis akkuma kaleessa ture sanatti yaadatamaa jecha. Egaa jaallan waraanni bilisummaa Oromoo lole qabsaa jireenya dirree qabsoo keenya ni beekna. Akka jireenyaati hundi keenya iyyuu kanas keessa jirtan. Jabinni sun kan dhufe tokkummaa keenya irraa dhufe. Jabina sana nama tokko kan fideen jiru. Galaasaa miti. Gamtaadhaan hojjennee fi waraana bilisummaa Oromootu hojjetee fide. Yaada ammoof duuba deebi'aati. Nama homaa hin qabne dubbee homaan dhufne lubbuu miseensota isaa irratti irkatee jiraatu jechuudha kun. Yaadattanii nama meeqa kan ituu galaan deebisee jedhu miseensa ulee meeqadha kan du'e kan wareegame. Nama akka tasaa yaadadhu keessaa hedduu isaanii keessaa Qaasim Booramaa keessatti fannifame immoo rasaasaan dhaame birrii 60,000 waliin. Akkasuma warra adda addaas akkasii jechaadha. Maaltu kana fide? Maaltu kana jiraachise? Humna tokkoome humna rakkoo yoo qabaate akkatti furatu beeku. Humna yoo rakkoon jiraate akkatti obsuu fi waliifis obsu beeku ummata isa jaallatu fi isa deeggaru waliin jiraachuutu asiin isa ga'e jechaadha. Fakkiin kun maalitti nageessa? Yoo rakkoon beelaaf dheebuun dhiibbaan diinaa dhumaatiin hogganootaa nun diigne ta'e qananiin nagaa qabaachuun maaliif nu diiga? Maaliif? Yeroo hundumaa politikaa fi waraana adda baafneetuun ilaalin gaaffii kana of gaafachuu. Maayirratti jedhe yoo jiraate jireenya keenya sanaa ilaaluuni tarii warri yeroon itti darbe jechuu jedhan jiraachuun malaa tarii zabanni keessa jirru zabana gaafasii miti jechuutu malaa animmoo kaleessi har'a miti garuu kaleessi har'a waan barsiisu qabaa kan jedhu qaba. Nuyi ilmaan Oromoo kuni waa'ee tokkummaa keenya yeroo haasofnu
har'a gooleelee adda addaa biyya faranjiitti waan wal agarreef miti. Dirree qabsoottis waliin turre, wal baannees baqanneerra, wal qabannees immoo diinatti bobba'aneerra. Waan haaraa miti. Waa'ee sanaa yeroo faarsinu faaruudhaan isa fiduudhaaf miti, hojiidhaan keessa dabarree dhufne. Kanaaf isa darbeerraas waan barannu qabna jennaa jechaadha. Wal barsiisnes walirraa barannes saba ijaaraati sabaaf qabsoo goona jenneetu bobbaane bara 1983 qaala irraa. Yeroo hundumaa waggaa waggaatti yeroo bobbaanu faaruu qabna. Warri yaadattan gaan yaadattu yeroo gaafas bobbaanu waboon baaleetti bobba'ee waboon baaleetti hanga'e hawwiin hulluqxuu honga'e jennee bobbaan. Akkasuma bara 1981 dubbee anniyyaa hanga dhaqee jaarsoo ga'utti itti bobba'uu qabna jenne faaruu tokko qopheeffanne warra achi turtanii in yaadattu ta'a. Booraalee marfadhee jaarsoo irraa maal godhee kan jedhu bara 1983 akkasumatti fakkaata sun. Sanarraa ka'eetu humni ittisaa roorroo jedhamu ijaarame. Gaafa baaleettis bobbaana jennu jaallan keenya har'a lubbuudhaan jiran ragaa ba'uu danda'an nama 5 nama 7 ta'anii baaleetti bobba'an. Eenyu isaan? Oromoota. Eenyu isaan? Kaayyoo biyya Oromiyaa jedhamtu kana dhugoomsuudhaaf ilmaan Oromoo bakka argamanii walitti qabanii hiriirsuudhaaf bobba'an turan. Ittis milkaa'aniiru jecha. Kanaaf inni darbe isa ammaa kanaaf qoodanuu qabaa jenna jecha. Egaa jaallan haala akkasii kana keessa waraanni Oromoo, waraanni adda bilisummaa Oromoo ka jihaa baha Oromiyaa, kaabaa kibba Oromiyaa kana keessatti gad of dhaabee jiraate. Ummata isaas hiriirse. Gaafa chaartarii dhaqqabnutti kumootaan kan lakkaa'an immoo itti dabalamanii jechaadha. Boqonnaan qabsoo keenyaa tokko kan gudunfaa argate gaafa chaartarii seennuudha jechaadha. Yeroo inni seenamus maal keessa akka turame amma yeroo akkitti seename akkamitti ture kan jedhu kana waan bal'inaan keessa seennuu qabdu akkasii jecha. Boqonnaa kana booda rakkoolee adda addaa qunnamne. Akkuma injifannooleen argamanitti rakkooleenis qunnaman. Oromiyaan muka jala teenyee faarsaa turre. Sararaa kaartaayidhaan sanaan sararamte. Qubeen afaan Oromoo waraqaa sanaayyuu hin jirre luukii guddaa tokko 2-4tti cirree muka jala teenyee barataa fi wal barsiisaa turre afaan biyyaa taate. Waan hin argina jennee dhiyootti argina jennee hin yaanne garuu arguu keenyaaf mamii hin qabne yookaan dhaloonni nutti aanee dhufu arguu irraa hin oolu jennu mul'achuu jalqabanii jechaadha. Waan tokkoon yoo isin kofalchiise yookaan immoo waa godhe isinii kaasa. Fakkii tokko fakkiin ani yeroo hundumaa kophaa kiyyas taa'ee maal jedhee yaadadhu. Maal jechuudha? Maaliif fakkii kana jedhee yoo jettanii namni obse, namni rakkoolee dhalataniif ituun daddaaqin of dura yaadee deeme waan hawweerra inuma ga'a kan jedhuufin kana kaasa. Maal jechuudha kun? Hammeessa bakka jedhamu jiraan
lafuma taa'uun tokko nu dadhabse jennaan inni mee waajjiraan tolfadha jedheen mukuma kana guurree qunceedhaan hiinee bakka miseensonni koree waajjira siyaasaa yeroo na bira dhufan irra taa'an conference table kan fakkaatu qunceema walitti hiinee tolchine jechaadha. Amma achi teenya gaaf tokko jaalbrussoo jaalgalaasaa wanti kun taa'anu dhukkubsite maali egaa obsinee uma teenya leemma lafa waggaa baay'ee teenye waliin jenne. Ituu kana jennee baay'een turinii chaartariin dhufe mootummaan dargii kufe yeroo mootummaan dargii kufu gaahumni keenya garayyuutti bobba'ee magaalaalee konyaalee dhuunfachuu jalqabee konyaa giddu galeessaatti jaal Burusoof jaal Nadhiitu ramadame. Amma hundi keenya iyyuu bobbaa karaa turreen dadaritti akka wal arginu murteeffame jaal Nadhii fi jaal Burusoo biratti. Bakki qophaa'ee biiroo isaa abbaa duriiti. Yeroon nufuu isaan waan tokko walitti taasa'aniitu na eegu. Innaan ol seene yeroon biiroon asaffaa suni bakka konferensii qabdi. Yeroon ol seenu jaal Burusoof jaal Nadhiin kor maal taatan boo'innaan bari waajjiraa kee ammeessaas finneenaan jedhanii jecha. Kun jechuun maal jechuudha? Obsa waan amananitti jabaachuu jiraannaan wal qabannaan tokkummaan sun jiraannaan bakki hin gaafne hin jiru jechuudhaaf. Egaa jaallan baay'ee dheeressuurra chaartarii seenaa sana hundi keessan ni beektu. Milkiilee arganne qabna. Mootummaan nuti wajjin firoomna jennee seenne sun nu gane kanaafis sababaa qaba. Waraana guddaadhaan biyya sana dhuunfachuun isaa qofatu isaaf gahaa ture gaafas. Gaafa biyya keenya seenee jedhu garuu deeggarsi ummatichaa akka inni yaadee dhufe hin taane. Ummatichi kasaa miti. Kana waan argeef karaan inni filate namoota ummata biraa walitti nu buusuu ummata keenya hokkara uumuutti bobba'e jechaadha. Akkanaan maayirra baane. Yeroo baanus wareegota kafallee jirra jechaadha. Egaa haalli kun maal uume? Dhaaba keessatti jeequmsa uumuu jalqabe. Waan kaleessan gaafanne gaafachuu jalqabne. Dhiroo mamii godhachuu jalqabne fuulduraa fi kaayyoo isaarratti. Kuni deemee maayirratti adda bahiinsa keenya fottoqasa duraa fidee jechaadha. Egaa isa kana hamma danda'ametti wal'aanuuf yaalle wal'aanamuu hanqatee ituma kanaan yaanuu 2008 ammas ka biraa dhufe. Walitti dabalamaa dhufe. Har'agaa fala dhabee rakkoon keenya bakka jirra. Nuti akkasitti jirru immoo ummati keenya falmaa hadhaa godheen waggaalee 3-4 darban kan dargaggeessi keenya harka qullaa taankii dura dhaabbatee wareega qaalii baasee miidhama guddaan irra gahe. Ammas sanaanituu hin rifatin miidhamarra jira. Biyyi keenyas bulchiinsa waraanaa jala buutee jirti. Walumaa galatti sagantaa fixxa sanyii duguuggaatu irratti diriirfamee deemaa jira jechaadha. Egaa haala uummanni keenya itti jiru kanaafi rakkina nuti ofii keenya keessatti akka dhaaba politikaatti qabnu
dhugaa baafnee dubbanne wal madaalaan jiru. Kanaaf immoo namuu sababaalee adda addaa qabaachuu danda'a. Ani garuu mataa kiyyaafis gaaffii tokkoon qaba. Maaliifiti gaara hedduu baane jechuun rakkinoota hedduu irra aanamuun jedhamnu aanne maaliif isa kana irra aanuu dadhabne kan jedhu gaaffiidha. Kanarraa ka'uudhaan gama keenyaan tattaafanne dura rakkoo shanii warra dhaabota Oromoo walitti fiduudhaan gama keenyaan yaalle keessumaa shanii gumii wajjin walitti dhufne rakkoolee silaa adda nu baasan jedhamanis haasofnee furmaata goonaa jenne. Haasofnes furmaata irra geenyellee jenne. Ituun turin hojjechuu hin dandeenye wanti sun. Hunda keenya haammatuu hin dandeenye. Jijjiirama silaa hawwinuufis abdiillee bulchuu dadhabe. Kanarraa kaanee akkasumatti akka maraatutti utaallee ba'uutu hin ta'in gaaffilee barbaachisus dhiyeessineen. Haalli keessa jirru kun danqaa walitti ta'uu malee qabsicha fuuldura furgaasoo akka hin taane beeksisnee deebinee adda ba'uudhaan of gurmeessuu dandeenya jechuudha. Maal gochuuf of gurmeessine? Maali kan of gurmeessuun keessan kun maaliif barbaachise? Jaalawwan wanti of gurmeessuu keenya kana of gurmeessinee maal goone dhamu hunda caala yoo nagaaf sabatiins yoo gurmuu ititaan mooraa qabsoo keessatti hin jiraanne rakkoo jiru hunda irra dibneedhuma waa hundi tolaadha yeroo jennee deemnu karaatti qabamna hin gufanna rakkinan nu seena kana waan dandeettii keenya hayaallu jenneetu qabaan. Nama fageessee arguu fi dhugaadha politikaa biyya aadaanu keessa turreetiin kan muhe waa hunda argata. Moonaan rakkoon hin jiru jenna. Akkasii akki kun garuu hin ta'u rakkoodhuma dhiisee deemaa yeroo eeggata malee rakkoon bifa bilaatiin dhalataa jechaadha. Kanaaf kanatti yoo qooda keenya gumaachuu dandeenya hafuura Oromummaatiin garaa qulqulluudhaan yoo walitti dhiyaanne maali rakkoon keenya kun jennee yoo wal gaafanne isa qofaasituu hin ta'in immoo akkamitti furama jennee yoo yaada wal jijjiirranne furmaata irra ni geenya. Waan furmaata hin qabne hin jiru kan jedhuufiti lafaa kana. Kan lammaffaa nami tokkos ta'e gartuun tokko waa hunda godha jedhee ballama kana waliin seenna kan jedhu yoo qabaachuu baatellee walii wajjin taanee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoos sabachiisuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hafuurri nagaa akka jiraatu gochuun hin danda'ama kan jedhu lafaa kana. Kun immoo kophaa keenya miti. Isin ummata Oromoo wajjin ka qabsichas jiraachisaa jiru ka tumsaas jiru kan lubbuutti qabee jiru isini eenyuyyuu natti hin fakkaatu. Yoo walii wajjin hafuura Oromummaatiin hafuura kaleessa qabsoo keessatti ittiin guddanneetiin sabboonummaa of kenniinsa of irratti hirkannoo wareega fedhiif qophaa'aa jedhu kana kaayyoolee utubaa ta'an kana jireenya keenya gammaatiifu walii wajjin yoo dhaabbanne hin furama jennee kanaaf immoo nuti obboleeyyan keenya bifa addaa jaarmee adda addaa keessa jiran
hunda isaanii qunnamaa jirra. Kana irratti immoo ayyaanni keessanis ayyaanni Oromoos nu gargaara jedhanii abdadha. Kana egaa jaallan egaa ati maali waan haaraa maaliin as baatee gaamma dulloomtee tase jedhama. Ani isa dullumaa kanallee lakki dulloomaan deemaa jiran jedha hin dulloomnes hin jedhu dulloomee fixadhes hin jedhu namoonni akkasitti na komatan yoo jiraate dullumni kiyya dargaggoo amma dura buutee waan nuti dalagnetti firii gochuudhaaf karayyuudhaaf carraaqaa jirtutti karaan cufu abadan. Isaan gama sanaan ga'uudhaaf gufuu karaa sanarra jiru buqqisuudhaaf yoo carraaqni malee. Dhugaadha umriin deemteetti umriin deeme kunillee akkuma jaalli tokko jedhetti sammuun nan dulloomne jaallan hin muggutattamoo akkanaan hin jenne malee muggutachaan jiru ani waan hojjechuu dandeenyu waan gumaachuu dandeenyu ni qabna. Mooraa kana yoo dandeenye gurmuu qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomsuuf qooda gargaaru kennu jechuun isaaniif haala aanjessuudha. Hafuura mooraa bilisummaa Oromoo keessatti nagaa obbolummaadhaa fi walii wajjin akkuma kufnetti walii wajjin kaana jedhanii qabsaa'u hafuurri qabsummaa akka seenu gochuun qooda qabaaf ni gargaara. Asii achi bubbutamuu isaanii irraati hambisa kan jedhu. Kanarraa kan hafe umrii warra jirruu kana I think birth certificate namni baay'een illee harkaa qabanatti hin fakkaatu. Dhugaadha namni umriinsaa bakka jiraate fakkaata ta'a. So kanaafuu dhibdeen qabu inni borillee taanaan haalli xiqqoo tokko kanaaf aanja'u xiqqishoon tokko jiraannaan warra ballama keenya eeguudha nuti. Kanaafuu jaallan egaa isarra caalu deebii gaaffii keessaniin deebisuu yaalaa. Waan ani qabuttiin waan kana gudunfu biyyi keenya akkas keessa jirtii jennee dubbanne hundi keessanuu ni beektan irran deebi'a ta'a malee nutoo maal keessa jirraa innee wal gaafachuu dhugaadha akka jaarmaa keessa jijjirruutiin jaalallii fi aminummaan jaarmaa keenyaaf qabnu homaa hamtuun qabu suni qabnu lakkii boo wanti hundi gaariidha. Dhugaa Oromummaatii yoo dubbanne hundi keenya iyyuu gammadaadha jechuu yoo jenne of sobnee jechaadha. Hin argina dhibdee qabnu. Hin argina garaagarummaa nuufi ummata keenya gidduu haala inni keessa jiruuf nuti keessa jiru hin arginaa jechaadha. Yoo waan biraa dadhabne mooraa as taa'ee argitee achitti ummanni abdatu tokko hafuura gaarii irraa dhaga'uun hamilee jajjabeessaa irraa argatuun qabsoo xiqqaa nuti gochuu dandeenyu jedhee namana. Kana jaallan kabiraa waan hundi keenya dhageenya nuti tolutu jira waan seenaa isaa isinitti fuulduroo akkam ta'a jettanii sabni Oromoo mirga ofittisuu qaba. Ofittisuudhaaf immoo
jaarmiyaa qabu cimsatuu qaba. jaarmiyaa itite tokko yookaan jaarmiyoota gurmuu cimaa jabaa qabu tolfamee ummatichaaf dirmatu ummaticha qaqqabu argamuu qaba. yeroon nuti qawwee butachuun yeroon nuti har'a gatii waan sanaa dhageenyu qofaaf gatii waa agarsiifnamu qofaaf waa'ee sanaa dubbannu dabarree natti fakkaata. ummati keenyas darbe isaa hojii irratti arguuf hojiin isaa waa'ee isaa dubbachuu irratti fuuleffanna. eenyuyyuu kanaa godhu nuti kun akkasi nama biyya isaatiif bahee lolu har'aa sila maaliif inni galateeffadhe horii isaanii dhiisanii qonnaa isaanii dhiisanii warra walii dirmatanii amma lafa isaanii ittasaa jiran kana hojiidhaanitti jiru. amma kanaaf jaallan innis dhimma tokkummaa keenya yoo bifa qabsiifan waan bakka hin geenyeef hin jiru waan hin jabaanneef hin jiru. kanaaf jaallan isinitti hin dheeressu maayirratti waama sadiin jedha. tokko tokkummaadha, lammaffaa biyyummaadha, ilmaan biyyaati miti, sadaffaan jaaramuudha. wanti jaaramuu yeroo jenneennu jaarmiyaa sana diignee kana goonee sana taanee kan jedhu kuni kanatti miti kan bobbaane miti, kanatti miti kan bobbaane. jaarmiyaa qabaan walaba ta'uu feena. dhiibbaa tokko maleetti hojjennee milkaa'uu barbaanna. firootan qabaannu jechaa miti. yoo dantaa waliis ta'e dantaa walii tiksuudhaafi dantaan tokko dantaa saknaan irratti hacuuccaa ta'e booda waa inni hordofsiisu dhaabota garaa garaa irraayyuu arginee jirra jechaadha. kanaaf egaa gudunfuudhaaf jaallan as keessa jirtan hawwii nuti tokkummaadhaaf qabnu gargaarsa waliitiin malee jaallawwan keenya as fuuldura keessanitti galateeffachuun fedha. deebisaan hanga ammaa isaan hawwii tokkummaatiif agarsiisan nunis kan jajjabeessu kanis immoo karaa barbaachisuutiin galatoomaa jennullee hundi keenyayyuu waan kana hojiitti hiikuudhaan akka inni firii godhatu gochuu irratti ni bobbaana. kanumaan inni xumura.